Marata qabna kashi. Marata qabna? Lakki. Fayyaa qabdi yaa. Fayyaa qabani. Fayyaa qabdi fakkaata. Ani marata miti. Ati immoo marata keessatti makamtamoo fayyaa keessa jirta jechuudha. Ani immoo. Ositti haa tolu. Kam jirtu kabajamtoota Yaasuu Birraa. As kan argamnu waliin riisarchii akka goonuu fi riisarchiin kunis maali kan qabu yoo jettanii waa'ee maraatummaa fi namoota fayyaa irratti hagam kan maraatanii hagam immoo kan fayyaa jiran jechuu irratti kan nu riisarchii hojjechaa jirru. Ayyaani kan qophii keenya aga dhumaatti nu waliin tura. Maqaan keenya mee? Maqaan kiyya Fileebar Kadir jedhama. Riisarchii godhaa jirra namoota maraatanii fi shamarran hangamtu maraatame Adaamaa keessatti yookaan immoo hangamtu fayyaan jira. Amma kamaraatee fiiyyuu ka fayyaa qabu adda beekuun hin danda'amne hundumtu maraataadha jechuu dandeessa. Hundi isaanii moo? Shamarran hundinuu moo? Sis dabalatee moo? Anis dabalatee. Siinis dabalatee. Ani maraanne gama kiyyaan. Osoo maraadhee silaa dhufeen gaaffii akkanaa dhufee si gaafadha. Akkuma maraatu kan kee kan ibsu ati dhuftee ana gaafachuu kooti nama meeqa hangam akka maraati? Hagam akka maraate nu riisarchiidhaaf dhufnee Finfinneerraa Adaamaa keessa nama durba. Maaliif sin barbaachise nama maraataa beeku? Barbaanne. Fayyistu moo booda? Fayyisuuf egaa. Fayyistu taana nama 1000 oltu maraate. 1000 ol yeroo jettu murtaa'aan hin jiru. Nama tokko eenyu? Si marate? Bakka galmeessi. Jechuun isin maqaa isin barreessi ati marate jechuudha. Ana fayyis kaammanis. Si fayyisna. Hin fayyisne jechaa jirtu. Anis fayyuu fedha. Si fayyisna. Ayyeen maqaa kees qabadheera. Ati fayyaan qabdu sababa ta'eef as keessatti hin barbaachistu Adaamaa keessatti. Ani kanaafuu isa deemuun qaba. Deemneetti si fuunee deemna gara Finfinneetti. Achitti deemtee yaala. Buufati fayyaa si jira. Nuti Finfinneerraa dhufne namoota gartee maraatanii fi fayyaa gartee adda baasuudhaaf riisarchii godhaa jirra. Kanaaf maqaan keessan eenyu? Maqaan koo Abdii jedhama. Abdii. Kennatiin jedhama. Mee namni maraatee fi fayyaa mee adda baasu Adaamaa keessa hanga jiranii beektanii? Namni maraatiif namni fayyaa qabu adda baasuun nama ulfaata. Gubbaarraan gadiitittuu maraataadha na fakkaata. Eeyyan namoota tokko ta'e malee mootummaarraa hanga nama aanaarra jiruutti ta'an gandaatitti maraataadha. Kan mataan kootu maraataadha. Mootummaan keetu? Duuba uffata kana uffattee maal deemtaa? Uffata kana uffatuun maraattuun uffata gaarii hin uffattudha nima. Hin uffatti malee. Maraattuun baranaa uffata uffattu jechuudha. Hin uffatte. Ati hoomee? Maraataan walakkaadha. Walakkaan saamuu fayyaadha. Fayyaa san keessaa immoo ani tokkodha jechuudha. Ati fayyadu jechuun mataan? Duuba namootaan maraatan kana yaaluudhaaf hakima geessuudhaaf taaf hin goone? Gochaa jirra. Amma aartiidhaanis waan garaagaraatiin barsiisaa jirra. Ofitti deebi'an jennee yaana. Kanayyuu xiqqoo ishee na fooyyessu jirti amma. Isintan? Dhugatti. Tali maraataa tokko arganneerraa jechuudha. Galeeffadha. Maqaa keenya jedhu. Maqaan koo? Hundaa'ol. Hundaa'ol. Akkasiin na yaaltuuf dhaamtetti na jajjabeessaa. Garuu ani wanti biraan nama maraachiin jaaluma ishee irra maraatan. Akkasaan andes hin maraatti. Naaf himani. Hubadhu fi kaadurfi namaaf hubattiimi. Bakka rakkoon qaba erga jettanii. Maqaan keenya sin jaan? Maqaan koo Rabbiraatu Faan jedhama. Okkee ati hoo? Wasanee Xiloo. Nuti nama maraatee fi fayyaa adda baasuudhaaf riisarchii godhaa jirra. Kanaaf Finfinneerraa kaanee Adaamaa dhufnee jirra. Nama maraatee fi fayyaa adda nu baasuu dandeessanii? Baga nagaan dhuftanii jalqaba irratti maraataadhaaf fayyaallee adda baasuun hin ulfaata. Jeneraali hundumtuu maraatee jira. Guutumatti. Adaamaa qofti moo biyya guutuu? Dhalli namaa hundumtuu maraatee jira. Maaliif jettee yoo fudhatte biyaansi biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti dhimma adda addaatiin maraata namni. Dhimma politikaatiin ni maraata, dhimma siyaasa ni maraata, diinagdeedhaan ni maraata. Biyaansi jaalalaallee ni maraata. Anamma jaalalaan maraadhaan fayya beektaa? Haa, baga nagaa fayyite. Ani immoo fayyuu hin dandeenye. Kan si fayyistu sittaa qabu jedheerani. Maraataan dachee kanarra baay'atee jira. Namni kamiyyuu maraatee jira jechaadha. Amma fakkeenya yoo fudhatame coontu maraatee jirti. Maraattu malee funyaan ishee nurratti laata. Saniif Adaamaa keessa mantan hundi marate jechuudha? Hundumtuu maraataadha. Adaamaa hundi marata? Hundumtuu maraataadha. Namni fayyaan keessa hin jiru. Duuba inni barreessa nama amma maaliifi? Barreessa. Riisarchii irratti hojjechaa irra sababa ta'eef Adaamaan hundumtuu maraate jennee qabannamoo? Adaamaa hundi maraataadha. Hundi isaanii? Wasani ati mee Adaamaa keessa namni maraataa fi fayyaan hangamtu jirte baay'ee Fayyaanis maraatanis walakkaadha garuu. Natti fakkaate. Fayyaan hangamtaa? Maraataan hangamtaa? Walakkaa. Walakkaa jechuudha. Ati maa kan fayyaadha? Fayyaadha. Anumaa fayyaa qabu. Kan bara dhufu maraatu ni jira? Hin beeku garuu ammaaf yoona ni maraadhe kana yaala.
Saneef ati fayyitu rachuu. ነጻዳማ Shibarreessi wasane fayyitu rachuu. ሰኔ ፈይቱዳ Maraataa Rabbiirraa arganneerra. Rabbiraa kana jirra. Maqaa keenya jedhu. Maqaan koo Seenaa Naga'oo. Okay, seenaa. Tole seenaa nuti kan nu dhufne Finfinnee irraati. Finfinnee irraa research gochuudhaaf kan nu Adaamaatti dhufne. Researchiin kunis kan namoota maraataa hagamtu jira. Namoota fayyaallee hagamtu jira kan jedhudha. Meeti waan kana quba qabda? Anoo baay'ee quban qabu garuu akkamitti beekuun danda'ama ree waan lakkaa ooletteti. Ni danda'ama. Magaalaa keessa deemaa oolta sababa ta'eef. Ijaan arginu jira ka. Amma tokko wanta ijaan arginu jira garuu hammamtu jira akkas kan jedhu amma maatii research irratti hojjenne jira amma tokko. Jijjiiru yeroo jettu mee fayyaatu caalamoo kan maraatetu caala adda baasiti mee tokko irratti murteessinatti. Tokko irratti moo ani waan sadii irratti murteessa jechuun akka yoo jette fayyaanis jira maraataanis jira fayyaaf maraataa walitti jechuun qixa jira miti namni fayyaas ta'e xinnoo ishii maraahaaf maraachuuf deemu. Akkas wanta akkasii. Jechuun Kan waggaa dhufu maratachuu. wanta akkasii. kan waggaa dhufu maraatu hin jira itti yaadda. Mee namoota beektu keessaa waan namni akkanaan jira itti yaadda? Hin jiraare. Nama itti tira amma yaadachuus dhabu yoo nani karaa irratti arge yaadachuun kun oolu. Tolee bareedduu seenaa naan jettee atoo akkamii amma gara maraachuuti moo maraatteetta moo nama fayyaa dhufu hin jette? Mee akka maalan fakkaadha waan argita. Nama waggaa dhufu marata fakkaata. Dhugaa lakkii amma fayyada kan waggaa dhufu laaluu wayyu. Maqaan kiyya Wabii jedhama. Okay, wabii. Okay. Maaliif nu barbaaddarre? Mee namoota maratanii fi fayyaa baruu feene. Kanaaf mee beekoon deessa namoota maratanii fayyaa lakkoofsaanii hangamta? 5,555 maraateera. 4,444 ammoo akka kootti fayyaa warra deemanidha. Jechuun lakkoofsi Adaamaadha hanganuma? Itti dabalee yoo xiqqoo itti dabalee. Saniif marataan meeqa jiru? Maraataan 4,444. Si wajjin? Ani maraataa miti. Ati fayyaadhaan maantan? Fayyaadhaan. Finfinnee irraa dhufne shamarran gartee maraatanii fi fayyaa adda baasuudhaaf research godhaa jirra jechuudha. Mee Adaamaa keessa shamarran maraatan yookaan immoo fayyaan hangamtu jira? Maqaan koo Obsineeti. Adaamaa keessa ta'e akka guutuu Itoophiyaatti akka guutuu addunyaatti ani maraatan hin jiran jedhu. Maaliif gaafan kana si kaasu namni tokko gaafa maraatu addunyaa sirriitti fakkaateeti kan deemu. Fakkeenyaaf namni tokko nuti fayyaa dhufu hin jenna mana bullaa jechuun bakka nu mijateedha kan bullu. Amma algaarra sirriirra gaafa bullu nuti toleeti miti. Maraatan immoo gaafa karaarra ciisutti toleeti. Jechuun addunyaa sirriitti fakkaateetidha kan deemu. Namni tokko gaafa nama kaanirraa nuti maraatadha kan jechuu ni dandeenyu waan nurraa faallaa ta'e waan hojjetu nutti fakkaata akka yaada kootti jechuudha. Namni tokko gaafa hin dhugaa yoo ta'e maraate jechuudha hin qamaa yoo ta'e karaarraa wanta arge nyaata yoo ta'e itti sirriitti fakkaatee malee otoo beeka ta'e inni akkas hin godhu. Nuti amma nyaata nyaannu filanneeti kan nyaannu mitiire. Wanta nuti toluudha kan filannu maaliif sirrii nutti waan fakkaatuuf jechuudha. Maraatanis akkasuma wanta sirriitti fakkaateedha kan raawwatu nutti fakkaata. Adaamaa keessa shamarri maraatan hammana jechuun danda'aa jira. Maaliif hunduu addunyaa jireenya isaa keessatti. Akkuma fakkeenyaaf Adaamaa jiraatame mire amma Finfinnee keessa nama hangamtu maraataan jira fayyaan hangamii jira ni beekna jechuudha. Ati immoo Adaamaa jiraatame? Adaamaa keessa shamarran hangamtu maraataan jira. Fakkeenyaaf nama gartee bara dhufu maraatus shamarran ni jira. Kana beekuu dandeessu? Inni amma yoonaatti nuti maraata dhennee kan fudhannu yaa Adaamaa kana keessa nama muraasaadha. Akka ilaalcha keenyatti maraata dhennee kan fudhachaa. Ollaa keessa ni jiru shamarran maraatan ollaa keessa ni jiru? Inni ifatti kan beekan jiru garuu yaa keessa isaaniitti yoo maraatan hin beeku. Ati maraata fayyituudha? Fayyituudhas maraatuudhas. Waggaa dhufuutti nama maraatudha jechuudha. Beekamu fayyaas ta'uu hin danda'a. Yoo ati maraatu taate fuunes hin deemne. Maaliif galmeessa jiraachuu? Garuu harka caalaa fayyaadha waan ta'eef fayyaadha. Sanaafuu kiniina wayii siif kaniina hanga parsantii 100 taatu kiniina siif kaniina. Lakki inni kun kennaa waaqaati waan ta'eef nagaa kiniinitti. Tola galmeessi. Nuti Finfinnee irraa dhufne researchii godhaa jirra jechuudha. Namoota maraatanii fi fayyaa Adaamaa keessa jiran gartee adda baafachuudhaaf fayyaan hangamtu jirame? Kana silaa namni fayyaa fi maraataa jette? Fayyaa fi maraataa gartee adda baasneeti fayyaa hanga jiru fi maraataa hanga jiru adda baasnee mootummaadhaaf dabarsuu feena. Adaamaan tun akka laalaan kanatti xiqqishoomi beekte bal'oodha waan taate
kutaa magaalaa hedduu qabdi ganda hedduu qabdi ganda hunda keessa maraataan ni jira namni fayyaanis ni jira maraataa fi fayyaa jidduu ati maraataanis hedduu fayyaanis hedduu kan bara dhufu maratoo ni jira hin dhabamu akka ammatti jirru kana yoo itti fufne ati filannoo booda namni maraatullee hin dhabamu filannoo fi as jidduutti garuu yoo xiqqaate akka yaadutti magaalaa sana keessa anu shakkiin firraa qabu maraachuudhaaf garuu rabbi nama maraachin namni maraatu garuu hedduu rabbi maraachin garuu ollaa keessa ni jira kan maraate ollaa keenya hin jiru ganda keenya garuu ni jira nama lamaaf akkana numaan agara. Ati immoo maraataa keessatti makamtamoo fayyaa keessa jirta jechuudha. Ani moo sitti haa tolu ati akkamsi fakkaadha gizeera laaltu. Jechuun nuti riisarchii godhaa jirra beektaa akka riipoortii goonu fichuun. Eegasiifuu maal gootan seete gaafiin odoo hin deemu maraataa fayyaa adda baastan barmee lafaa hudduu gama jalaa san irraa bantanii fiddanii as keessaniiti bishaan achiisan agartee itti waraabii yoo niifin dhaqee barmee lafa kana waraabaa oole maraataa tokko iyya beekuu qabdan. Yoon garuu bookun hudduu jalaa uraadhaan haasasiin jee fayyaa tokko iyya beeyte akkasii adda baafachuu dandeessa. Jechuun egaa hojii nu baay'ata beektaa amma nu baay'ata amma kanaafuu nu deemte. Kanaafuu gaa maraataa fi hatta adda baafattu. Ati ma fayyuu maraata ammaa. Maraachuuf jirta. Parsantii 100 bira dabaree odoo humni jiraatee illee fayyaadhaan. Fayyaadha jechuudha. Bakka fayyaa jibarreessi. Fayyaa maqaa keenya jedhu. Maqaa kiyyamoo. Laalan fayyaa jibarreessi. Laalan fayyaa. Ati yoo maqaan keenya mee? Jaallanne. Jaallanne. Okay mee fi Adaamaa keessa maraataa fi fayyaa kamtu baay'atamee? Hin beeku jechuun maraataallee isa kan jennu fakkeenyaaf amala isaa ilaallee nama tokko maraataadhaan nama nuti tole akkanumaan ilaallee maraataanis jira fayyaanis jira garuu maraataan baay'achuu hin didu jechuun koo sammuudhaan qofa otoo hin taane amala isaa ilaallee maraataadha isa namni jennu hin jira miti namni akkasiis jiraachuu danda'a garuu parsantii hamma ta'e kan qabatu maraataadha jedheen yaada akka konkootitti. Wanti isa maraacha amma mootu haalli jireenyaatu jireenyi mi'aawa ta'eera jireenyu nama maraacheera hunduu maraata jaju baay'een isaa maraataadha jedhe. Ati immoo maraattu moo fayyadamu? Baay'ee ani amala koo ilaalanii maraattuudha naan jedha waan ta'eef bakka isaanuma keessa jiraachuu danda'a garuu sammuudhaan nama maraan. Garuu sammuun kee fayyaa qaba? Sammuun koo fayyaa qaba. Garuu jechuun akkuma dura siin jedhee amala namaa ilaalaniitu namni mucayyoon kun maraatudha namni namaan jedhu jira miti nama akkas jechuudha. Maraataa irratti qabna kashii. Maraata qabna? Lakkii. Fayyaa qabdi yaa. Fayyaa qabaani. Fayyaa qabdi fakkaata. Nama waggaa dhufutti. Qoy maraatuun tun akka inni beektaa tasammuu gartee akkas ta'e of toosan odoo hin ta'in. Qoy isin deebistu. Akkasuma akkuma siin jedhe sammuun kan tuqame osoo hin ta'ini namni akkasumaan nama amala isaa ilaalee maraataadha namni jedhu hin jira miti maraataadha hin calliftii namni akkas wanta akkasii ani immoo sammuun koo fayyaadha garuu namni amala koodhaan maraattu naan jedha fayyaa. Fayyaa jechuudha. Fayyaa fayyaadha. Ashaa maarka foonii hojjetaa yaasoo biraa hundi keessan sagantaan keenya kan irraan tana kana fakkaataa galatooma ulfaadha qophii sagantaa irraa kana akka itti bohaartan akka itti gammaddan abdii sirraa qabna waan hojjetan galatomaadha sagantaa biraatti nan galu dachaanutti.